Akkam jirtu maatiiwwan toora YouTube kiyyaa har'asigaa akkuma jalqaba irratti ilaaluu yaaltanii DV maalinni yookaan immoo DV lootarii jechuun maalidha fi DV lootariin kan bara naannoo yookaan immoo DV lootarii kan bara 2026 yoom baha yookaan immoo risaaltii isaa yookaan gadhiifama jedhu viidiyoo isin qabadheen dhufeen jira. Maarreegasinis viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluun dagatinaa warri YouTube kanaaf immoo haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaa gara viidiyoo itti walumaan haa dabarru. Egaa jalqaba akkasinitti immoo yaadatti DV lootariin kan bara 2026 yookaan immoo kan baranaa kan inni gadhiifamu gaafa May 3 yookaan immoo ji'a 8ffaa keessa jechuudha gara dhumaarraa kan inni gadhiifamu. So guyyicha gadhiifamaa isa dura garuu DV maal akka ta'e gabaabumatti isin ibsuu yaala viidiyoo kana xumuraatti ilaala. Sagantaa lootarii viizaa hedduminaan yookaan immoo DV lootarii kaardii magariisa jedhamuun kan beekamu sagantaa mootummaa USA yoo ta'u namoota dhuunfaa gara biyya Ameerikaatti godaansa xiqqaa ta'e irraa kan dhufaniif jireenya dhaabbataa yookaan immoo kaardii magariisa akka argatan karaa kan kennudha. Qabxiileen ijoo waa'ee sagantaa lootarii DV kunooti. Kaayyoon isaanii egaa sagantaan kun namoota dhuunfaa biyyoota seenaa keessatti godaantota xiqqaa gara Ameerikaatti erganiif carraa kennuudhaan uummata godaantota USA keessatti garaagarummaan guddisuuf kan akeekidha. Ulaagaa guutuu eeyyattoonni biyyoota ulaagaa guutan irraa ta'uu qaban waggaa waggaan ministeerri dhimma alaa USA tarree biyyoota lammiilee isaanii lootarii kanaaf ulaagaa guutan maxxanseera. Biyyoonni gara USA godaansa olaanaa qaban akkaataa idileetti ala ta'u. Eeyyattoonni ulaagaalee barnootaa yookaan muuxannoo hojii murtaa'aa guutuu qabu. Addatti ammoo isaan keessaa tokko qabaachuu qabu. Barnoota sadarkaa lammaffaa yookaan kan caalu walgitu hojii yoo xiqqaate leenjii yookaan muuxannoo waggaa 2 barbaadu irratti waggoota 5 darban keessatti muuxannoo hojii waggaa 2 qabaachuu. Adeemsi iyyannoo yeroo baay'ee waggaatti al tokko yoo ta'u adeemsa filannoo. Egaa adeemsi filannoo DV lootarii yookaan immoo lootarii mo'attoonni sirna lootarii kompiitaraan uumameen akka tasaa filatamu. Lakkoofsi waliigalaa viizaa waggaa waggaan garaagarummaa qaba. Garuu akka waliigalaatti sagantaan kanaa viizaan haga 55,000 ramadama. Eeyyattoonni filataman akkaataa viizaa isaanii ittiin iyyatan ni beeksifama. Qajeelfamni ni kennamaaf viizaa kennuu. Viizaa kennuu jechuun egaa lootarii mo'achuun viizaa argachuu fi wabii hin ta'u. Namoonni dhuunfaa filataman ammallee ulaagaa guutuu fi adeemsa iyyannoo viizaa keessa darbuu qabu. Gaaffii fi deebii qoonsilaa yookaan imbaasii USA dabalatee yoo mirkanaa'e mo'attoonni viizaa daayivarsiitii argatu. Kunis akka jiraattota dhaabbata seera qabeessa ta'anii USA akka seenan isaan dandeessisa. Lootarii DV dorgommii olaanaa kan qabu yoo ta'u namoonni baay'een viizaa jiru caalaa iyyatu. Adeemsi iyyannoo ilaalchisee seera cimaa kan jiru yoo ta'u eeyyattoonni odeeffannoo kennamuun hundi sirrii fi guutuu ta'uu isaa mirkaneessuu qabu. Sagantaa lootarii DV namoota dhuunfaa gara Ameerikaatti godaanuu barbaadaniif carraa addaa yoo ta'u garaagarummaa aadaa biyyattiif gumaacha guddaa qaba. Maarreegaa ergan waa'ee DV akka kana isin ibseeti namoonni peejii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa.